Salaataa osoo hin eegalin dura wantoota sagal armaan gadii kanneen guutneetiin argamuu qabna. Wantoonni sagalan kunniinis shuruuxa salaataa jedhamanii beekamu. Inshallah viidiyoo kana keessatti waa'ee shuruuxa salaataa wal qabatu tokko isaatiin ilaallaa, sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaa. YouTube kana subscribe godhaatiin barnoota diinii keessanii koottaatiin takka takkaan nu jala deemaa hordofaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shuruuxa salaataa. Shuruuxa salaataa jechuun maalii isaanis meeqa ka jedhu ilaallaa. Shuruuxa salaataa jechuun jalqaba shuruuxa jechi jedhu jecha danuudha. Danuu jechuun jecha baay'ee jechuudha. Tokkochi isaa sharxiidha. Sharxii jechuun maalii? Ulaagaa jechuu. Shuruuxa jechuun immoo ulaagaalee seerota akka jedhamutti jechuudha. Akkasii shuruuxa jechuun kan akkanaati. Shuruuxa jechuun yookaan ulaagaalee jechuun maali? Waan tokko osoo hin eegalin dura waan guutanii argamuu qabanidha. Fakkeenya qacarrii tokkoof osoo fakkeenya waajjirri tokko ulaagaalee kabaasuusi namni ulaagaa san hin guutin qacarrii san yookaan ammoo qaxarrii san keessatti hirmaatuu hin danda'u jechuudha. Akkuma san namni salaata kanaaf ulaagaalee sagalan armaan gadii kana hin guuteetiin kan hin argamin salaata kana yoo salaatillee faayidaa isaaf hin qabu dirqamaan guuteetiin argamuu qabaa jechuudha. Shuruuxa jechuun maalidha? Maa yalzamu min adamihi al-adamu jedhan ulamaa'iin. Waan yoo inni dhabame wanti biraallee mashruuxni wanti inni ulaagaa godhameef sun kadhabamudha. Fakkeenya yoo inni hin jirre salaanni illee hin jiru ni badaa jechuudha. Akkasii shuruuxa salaataa jechuun osoo salaatatti hin seenin yookaan osoo salaata hin eegalin dura wantoota guutnee argamuu qabnudha. Yoo wantoota kanneen keessaa wantummaan tokkochi bade, wantummaan tokkochi yoo hin argamin salaanni namaa ni badaa jechuudha. Shuruuxni salaataa sagali. Waliigala shuruuxni salaataa meeqaa? Sagali. Isaanis tokkoffaa al-islaamu. Al-islaamu jechuun maal jechuudha? Namni salaataaf dhufu kun, namni salaatuudhaaf deemaa jiru kun amantii islaamaa qabaachuu muslima ta'uu jechuudha. Amantii islaamaa qabaatee inni ofii isaati maal ta'uu qaba? Muslima ta'uu qaba. Yaa'u islaama jechuun maqaa amantiiti, muslima jechuun ammoo hordofaa amantiiti. Namni salaatuuf deemu sun muslima ta'uu qaba, amantii islaama jedhamu qabaatuu qaba jechuudha. Osoo kaafira ta'e, kaafirri dhufee osoo salaatee salaatiin isaa rabbiin biratti fudhatama hin qabu, ajriin isaa hin qabamu. Garuu odoo dalagaa khayrii tokko ka dalagu ta'e namni kaafiraa fakkeenya odoo sadaqatee odoo khayrii garaagaraa ka dalagatu ta'e duniyaa kanatti rabbii riskii waan garaa isaaf ni baasa. Garuu rabbiin biratti ajriin yookaan mindaan isaaf hin barreeffamu jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaa quraanaatiin yoo dubbatu maal jedhaa? وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وان إسان دلقا ور الكافرة دلقا ور المشركة دلقا كان دارا ببين فوتي اوكي فجاء تاسفني جل ربي سبحانه وتعالى. كناف أجري ربي براتي اتهين أرغتاني جيشو آخرت ولساني فينتيتو. لما فا العقل نمني صلاة ودعف ديمو عقلي قباتو قبا. عقلي قباتو جيشو مال جيشو مراتو تاود أبيتين nama fayyaa qabu, nama sammuun isaa fayyaa, sammuun isaa guutuu yaaduu ka danda'u nama akkasii ta'uudha jechuudha. Nama sammuun isaa hin hojjenne yookaan maraattuu nama jedhamu yoo ka ta'u ta'e, salaata yoo ka salaatu ta'e, salaanni isaa fudhatama hin qabu, dirqamni illee irra hin jiru jechuudha. Dirqamnis irra hin jiru. Garuu jedhani, garuu namni tokko osoo ka gaggabu ta'e, osoo ka gaggabuuti salaata gaggabee jala dabre san salaatuu qaba. Garuu osoo maraatee ammoo, osoo maraatee aqliin isaa yookaan sammuun isaa guutuu irraa deemee salaata salaatuun dirqama irratti hin ta'uu jedhan ulamaa'iin. Akkasii adda baafachuu qabna. Sadaffaan at-tamyiizu. Tamyiiza jechuun maali? Umrii waa itti adda baafatan, waan nama miidhuu fi waan nama fayyadu umrii itti adda baafatan gahuu jechuudha. Ulamaa'iin gariin umriin kun waggaa 7 jedhani. Waggaa 7 jedhani. Kanaaf nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam muruu abna'akum li7 jedhani. Ijoollee keessan salaatatti waggaa 7 yookaan umrii 7 yeroo isaan gaan itti ajajaa jedhan. Wadribuuhum alayha li10. Yeroo isaan waggaa 10 yookaan umrii 10 gahanitti irratti rukutaanii dhahaanii jedhanii. Dhahiinsi isaan hin miine kaloleensaa dhahaanii jedhani. Kanaaf salaata waggaa 7 yoo gahan achii olitti yoo ka salaatan ta'e salaanni daa'ima sanii fudhatama ni qabaata jechuudha. Waggaa 7 gaditti ammoo fudhatama hin argatu. Garuu waggaa 7 olitti daa'imni tokko yoo ka salaatu ta'e mindaan daa'ima kanaaf qabamaa deema.
maatiin ammoo waggaa 10tti irratti lolanii tumuu qabanii sossodaachisuu qabanii akka inni salaatu gorsuu ni qabanii akkasii akkaataa kanaan ijoollee kennallee ibaadaa irra salaata irra guddifnaa jechuu. Arfaffaani raf'ul hadath jechuun maal jechuudha? Hadasa ofirraa fuudhuu jechuu. Hadasa ofirraa fuudhuu jechuudha. Hadasa jechuun wantoota yoo namarraa argaman salaatni namaa hin taanedha. Hadasa wantoonni jedhaman wantoota yoo isaan namarraa argaman salaatni namaa hin taanedha. Isaan illee hadasa ka jedhamu waa lamatu jira. Tokkoffaan hadasa guddaadha, lammaffaan hadasa xiqqaa, hadasul asghar wa hadasul akbar ka jedhamu. Inshallah mee tokko isaatiin haa ilaallu waa'ee hadasaa. Hadasa jechuun akkuma amma dubbanne wantoota yoo namarraa argaman salaatni namaa hin taanedha. Isaanis waa lama. Tokkoffaan hadasul akbar, hadasa guddaa jechuudha. Hadasa guddaa jechuun akkamiiti? Wanta yoo inni namarraa argame qaama guutuu dhiqachuun dirqama namarratti ta'uudha. Yoo inni namarraa argame yoo kan namarraa bahu ta'e qaama guutuu dhiqachuu dirqama kan namarratti taasisuudha. Isaanis akkamiiti? Tokkoffaa janaabaa yookaan spermii ka jedhamu nama tokkorraa yoo argame qaama guutuu dhiqatuun dirqama, hadasa guddaa jedhama. Lammaffaan haydiidha yookaan dhiiga marsaa laguu ka jedhamu ka dubartootaa. Sadaffaan dhiiga daataati. Dhiigni daataa, dhiigni haydii yookaan dhiigni marsaa laguu akkasuma janaabaa yookaan spermiin yoo nama tokkorraa ka argamu ta'e ka bahu ta'e qaama guutuu dhiqachuun dirqama jechuudha. Kanaaf namni tokko salaatu ka barbaadu ta'e wantoonni kun yoo irraa argame maal gochuu qabaa? Qaama isaa guutuu dhiqachuu qabaa jechuudha. Lammaffaan hadasul asghar, hiikaan isaas hadasa xiqqaa jechuudha. Hadasa xiqqaa jechuun wantoota yoo namarraa argaman wuduu'a qofa gochuun namarratti dirqama ta'uudha. Namni tokko wuduu'a qofa godheetiin ka ibaadaa isaa eegaluudha jechuudha. Isaanis kanneen akkamiiti? Kan akka fincaanii, sagaraa, dhuufuu. Wantoonni akkanaa kunniin yoo namarraa argame qaama guutuu dhiqachuun dirqamaa miti. Maal godhanii? Yoo istinjaa bahuu namarratti dirqama taasise istinjaa bahanii achi booda wuduu'a godhaniitiin ibaadaa eegalanii jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan salaatuudhaaf qophaa'uu qaba jechuudha namni tokko. Shanaffaan izaalatun najaasa. Izaalatun najaasaa jechuun maal jechuudha? Najisaa ofirraa deemsisuu jechuudha. Izaalatun najaasaa jechuun najisa ofirraa deemsisuu jechuudha. Wantoota najisa ta'e namni tokko ofirraa deemsisuun dirqama. Wantoota najisa ta'e ofirraa deemsisuun dirqama. Najisa waan jedhamu iddoo sadii irraa deemsisa namni tokko salaatuudhaaf. Tokkoffaan qaama isaati. Qaama isaa irra najisni jiraatu hin qabu. Lammaffaa uffata isaati. Uffata isaa irra najisni jiraatu hin qabu. Sadaffaa iddoo itti salaatanii. Iddoo inni itti salaatu sanillee najisni jiraatu hin qabu. Najisa jechuun maal jechuudha ka jedhu waa'ee najisaa wal qabatu najisni maal fa'aa ka jedhu viidiyoo barnoota xaaraa keessatti hojjedhe. Viidiyoo kun armaan gadii kana ka qabu deemtanii ilaaluu dandeessanii. Najisni iddoolee sadiin kanneenitti yoo ka argamu ta'e namni musliima dirqama najisa iddoolee sadiin kanaa balleessuu qabaa jechuudha. Yoo hin balleessin ta'e salaatni isaa fudhatama hin qabaatu jechuudha. Salaata keessa osoo jiran najisni namarra jiraachuu yoo yaadatan namni tokko fakkeenya salaata keessa jira. Najisni uffata inni ofirraa qabu yookaan kootii fakkeenya kootii inni godhatee jirurra najisni jiraatu yoo yaadate ofirraa fuudhuu yoo danda'e ofirraa fuudhuu qaba. Kootii isa ofirraa baasee salaata isaa itti fufu. Yoo ofirraa baasuu hin danda'ini yaada ulamaa'ii garii biratti dirqamaan salaata keessaa bahee booddee maal godhaa uffata qulqulluu san godhateetiin kan najisaa dhiisee salaata isaatti deebi'aa jedhan. Ulamaa'iin gariin ammoo yaa'u itti fufuu dirqama tokkan isa godhee warri jedhanillee ni jiru. Asoon uffata isaa qaama isaatii fi iddoo itti salaatu najisni jiraatu hin qabu. Najisa irraa balleessuun dirqamaa jechuudha. Inni ittaanu inni jahaffaan satrul awraa. Satrul awraa jechuun maal jechuudha? Awraa yookaan qaama awraa ta'e sattarachuu yookaan dhoksuu jechuudha. Awraan dhiiraa awraa ka jedhamu awraan dhiiraa daangaan isaa akkamii? Handhuura irraa kaasee hanga jilbaatii jedhan ulamaa'iin. Handhuura irraa kaasee hanga jilbaa cufamaa ta'uu qaba. Duubaa illeen afoonis duubaa afootti illee handhuura irraa kaasee hanga jilbaa ka jiru cufamaa ta'uu qaba. Jidduu kanatti yoo tokko yoo ka mul'atu ta'e salaanni isaanii bada. Awraan dubartiidha. Ka dubartoota ammoo awraan akkamii? Qaamni isii guutuun awraadhaa jedhan. Maal fa'a malee? Fuula. Sanuu ajnaba biratti fuula illee saaquun hin barbaachisu jedhanii shanacha. Ulamaa'ii garii biratti immoo
miila gara gadaanu kana gara koomee kana jechuudha. Kiyyoo gadi yoo saaqtee ka salaatu ta'e eeyyamamaadha. Dubartoonni gariin akka akkamii salaatantu jiru. Uffata isaan qabu gurdii gabaabaa ni godhatu, qaama isaan ni mul'isa. Akkas ta'u wajjin naannoo jilbaa kana xiqqooma gad dabarsaniitiin godhatu. Gara mogolee kun ni mul'ata jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Salaata keessan balleessa. Kanaaf eeggatuu qabdanii sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii iddoo kanatti. Inni torbaffaan dukhulul waqtii, yeroon salaataa seenu. Namni tokko salaata salaatuudhaaf jalqaba yeroon isaa seenuu qaba. Osoo yeroon salaataa hin gahin, osoo salaataaf hin azaanamin yookaan salaatu ta'e salaatiin isaa fudhatama hin qabu. Maal gochuu qaba? Yeroon salaataa yeroo azaanametti, yeroon salaataa yeroo gahetti salaatuu qaba deebiseetiin jechuudha. Osoo yeroon salaataa hin gahin namni salaate deebiseetiin salaatuun dirqama. Yoo hin salaatiin salaanni isaa fudhatama hin qabaatu Rabbiin biratti itti gaafatamaa jechuudha. Of eeggannoo guddaa gochuu qabna iddoo kanatti, of eeggannoo guddaa. Inni saddeetaffaan istiqbaalul qiblaa. Istiqbaalul qiblaa jechuun qiblatti garagaluu jechuudha. Namni salaata salaatuudhaaf deemu maal gochuu qaba? Fuulaan gara qiblaatti garagaleetiin salaatuu qaba. Qiblatti yoo kan hin garagalle ta'e salaanni isaa fudhatama hin qabaatu. Yaa'u fakkeenya namni tokko kallattii qiblaa osoo wallaale, fakkeenya qiblaan kallattiin isaa garam akka ta'e hin beekne, iddoo wayii deemee karaa deemee jira. Jalqaba maal gochuu qaba? Nama naannoo san jiru nama muslimaa barbaadeetiin qiblaan garamii jedhee gaafatee garagalee salaatuu qaba. Yoo nama gaafatu hin argatiin appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuu danda'a. Alhamdulillah amma appilikeeshinii hedduu jira. Appilikeeshinoota fayyadama. Appilikeeshinii kanallee yoo hin qabaatiin, namallee yoo hin argatiin, kallattii makamiinuu yoo beekuu dhabe, aduurratti illee fakkeenya aduurraallee beekuu ni danda'ama. Kallattii saniillee yoo beekuu dhabe, takki ammoo kallattii akkaataa masjiidni ijaaramee jiru irraa yoo hubatuu dadhabe, yoo bakka kallattii kamiinuu itti bahuu dadhabe, kallattii moo'iitti garagaleetumaan niyyatee salaata. Salaata san deebisuun dirqamaa miti jedhani. Salaata san deebisuun dirqamaa miti. Kallattii moo'iitti niyyatee garagalee salaata san hin deebisu. Osoo isaa salaata keessa jiru namni itti himee barqee bilaa dogongortee jirtaa garana garagalee osoo jedhaniini kallattii namni garagalee isaan jedhe san garagaleetiin salaatuu qabaa jechuudha. Kana fakkaataa yaa'u iddoo kana adda baafatuu qabna. Dhibaadha. Sirriitti yoo adda baafatan malee xiqqoo nama qaba. Inni saglaffaan fi inni xumuraa anniyyatu niyyaadha. Niyyaa jechuun maaliidha? Salaata salaataa jiran kana, salaatuudhaaf deeman kana qalbiidhaan yaaduudha. Qalbiidhaan yaaduu jechuun fakkeenyaaf namni tokko masjiida osoo ka deemu ta'e niyyaa inni masjiida dhaqeef maali? Salaata jamaa salaatuudhaaf, salaata salaatuudhaaf. Kanaaf niyyammaa inni masjiida dhaqeefu gahaadha jedhan ulamaa inni gariini. As'ool salaata hundarrattuu fakkeenya salaata zuhuriillee akka salaatuu barbaadnu qalbiidhaan niyyatuu qabna. Salaata asriillee akka salaatuu barbaadnu yeroo asriin gahetti qalbii keenya keessa jiraatuu qaba jechuudha. Niyya jechuun qalbii keenya keessa salaata kana salaatuu heeda ka jedhu nama jiraatudha malee arrabaan dubbatu miti. Namootni gariin dogongoraan kamaal dalagantu jiru. Salaata akkana salaatuu niyyadhe jedhanii warra dubbatantu jiru. Wanti akkanaa dogongora shari'aa islaamaa keessa hin jiru. Niyyaan arrabaan hin dubbatamu. Niyyaan maali? Hojii qalbiiti. Waan qalbii keessa yaadanuu malee waan arrabaan dubbatanii miti. Kanaaf arrabaan dubbatuun sirrii miti jechuudha. Niyyaa arrabaan dubbatuun ulamaa'in maal jedhanii? Bid'aadhaa jedhan. Bid'aa jechuun maali? Waan guyyaa keessa islaamummaa keessa waan duraan hin jirre waan guyyaa keessa dhufee jechuudha. Salaata eegaluun dura homaan dubbatanii. Namni gariin akkam jedhu jira dogongoraanii astaghfirullah jedhee Allahu akbar jedhee itti seenaa. Kunillee dogongora. Wanti akkanaan jiru. Salaata bakka qalbii makeennan niyyannee osoo waan takka hin dubbatin Allahu akbar jennee itti seennee booda waan salaataamaaf keessa jedhamu jinnaa jechuudha. Osoo takka hin dubbatin qalbii qofaan salaata eegaluu kana niyyatanii jalqaban. Sirriitti adda baafadha. Gaafilee shuruuxa kana salaataa kanaan wal qabatamee inshallah ilaallu xiqqoo gaafilee nama dhiban jedhee yaadu. Namni tokko osoo dagatee wuduu'a malee salaate salaata isaa maal gochuu qaba? Nama tokko salaata wahii fakkeenya salaata zuhurii wuduu'a qaba jedhee yaadee garuu wuduu'aan ala salaate maal gochuu qaba namni kuni? Namni wuduu'a dagateetiin namni wuduu'a qaba jedhee dagateetiin osoo wuduu'a hin qabne salaate takkii namni janaabaan irraa argamee osoo hin dhiqatin waan dhiqateetti fakkaateetiin namni dagateetiin namni salaate salaata isaa san dirqama deebisuu qaba. Dirqama salaata isaa san deebisee salaatuu qaba.
malee takkatti madabree jira jedhee achuma yoo kadhiitu ta'e sirrii miti. Kuni nama kamiifi nama hadasa xiqqaanillee hadasni guddaanillee nama irraa argameefi wanta akka wudu'aa janaabaa wantoota dubbannee dabarsine san jechuudha. Namni akkanaa salaata isaa deebisuu qaba. Yoo dagateetiin wudu'a malee ka salaatu ta'e. Okay, namni najisni qaama isaa uffata isaatii fi iddoo itti salaatu irra jiru osoo salaata san dagatee salaatee maal gochuu qaba? Salaan isaanii badamuu hin badu. Akkaataa lamaan deebi'a kuni. Kana deebii akkaataa lamaan deebifna. Tokkoffaa nama dagatee salaate. Lammaffaan ammoo nama osoo beeku salaate. Osoo uffata isaa irra jiru najisni akka najisni uffata isaa irra jiru garuu inni beeka garuu hin dagate. Uffanni ni jira najisni ni jira jechaa kana hin dagate. Takki ammoo iddoo itti salaataa jiru kana najisni ni jira jechaa kana dagatee salaate. Namni akkasii salaate salaata isaa hin deebisu. Salaata keessa yoo yaadate sirreeffatuu qaba garuu salaata yoo xumure salaata isaa namni dagate deebisuu hin qabu. Namni beekaa osoo beeku garuu akkasii salaate salaatiin isaa ni badaa jedhan ulamaa'iin. Akkanatti hubatuu qabna, akkanatti adda baafatuu qabna. Shuruutni salaataa barnoonni isaa kana fakkaataa waan isiniif hin galin inshaallah koomentii irratti gaafatuu dandeessanii barnoota diinii keessanii inshaallah koota haala bareedaa kanaan akkana baradhaa isiniin jedha. Namoota diinii keessan haala kan bareedaa kanaan baratuu barbaadaniif yuutuubii kana sabskiraayib godhaatiin tiiktookii mujaahid fillah 2 jedhu isallee fooloo godhaatiin akkasuma teelegiraamii irratti illee abduu islaama apologist ka jedhu hordofaa barnoota diinii keessanii koottaa baradhaa isiniin jedha. Diinii keessan adda baafadhaa, diinii keessan hubadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.